Law jirra jirtu hordoftoonni Kokeektiif yeroo darbee paartii jalqabaatiin exit exaamii raawundii jalqabaa hojjennee turre paartii jalqabaatiin har'a immoo paartii lammaffaatiin gaafii sanirraa kan itti fufee kan hojjennu ta'a. Gaaffiin sun baay'ee akkasumatti tolee argaan jira. Koomentis barreessaa jirtu. Kanaaf har'a immoo gaafilee achirraa kutamanii hafan kan waliin ilaallu ta'a. Warroonni viidiyoo sana ilaalle gara duubatti deebitanii sana ilaalaa. Amman duras viidiyooleen hojjetaman hedduu jira waan ta'eef isaan sanniinis ilaalaa. Kun garuu kan ji'a darbee yookaan immoo marsaa jalqabaatiin barattoonni biizines maaneejiment fi biizines administreeshin waan qoraman waan ta'eef garmalee isin fayyada. Kanaaf guyyoota isin hafte kana keessatti viidiyoo kana ilaalaa akka qopheessitan isiniin affeeraa. So kallattimaan gara gaaffii keenyatti gaafa seennu gaaffiin kun maal jedha? The annual plan of production, sales, revenue and the profit are an example of A. Strategic plan, B. Long range plan, C. Intermediate range plan, D. Short range plan jedha. So gaaffichi annual plan of production, annual plan of sales, annual plan of revenue fi annual plan of profit ilaalla. Kanaaf pilaaniin akkanaa yookaan karoorri akkanaa kuni maal jalatti ramadamaa? Ammoonni isinii asirratti hubachuu qabdan tokkoffaa annual jedheera. Annual plan of production. Annual jechuun waggaatti jechuudha. Kanaaf pilaanii waggaa tokko keessatti dhaabbanni tokko production isaa, haalli gurgurtaa isaa, galiin inni argatuu fi dhumarratti profitiin yookaan immoo koostii sana erga baasee booda bu'aan inni argatu suni pilaanii jalatti gala jechuudha. Kanaaf pilaanii gaafa waggaa tokko keessatti annually gaafa nuti pilaan goonu pilaaniin akkasii pilaanii yeroo gabaabaadha. Therefore, the annual plan of production, sales, revenue and the profit are the best example of short range pilaanii ta'a jechuudha. Maaliif? Pilaaniin based on the duration of time, pilaanii waggaa tokko gadi, pilaanii waggaa 5 gadi fi pilaanii waggaa 5 olii jennee bakka garagaraatti qoodna. Inni pilaaniin waggaa tokko gadi short range pilaanii jedhama waan ta'eef inni kun waggaa baranaa keessatti piroodaktiin keenya hammam oomishamuu qaba. Hamma oomishame irraa immoo meeqatu gurguramee galii nuti argannu immoo meeqaan dabaluu qaba kan jedhu gaafa pilaan goonu. Pilaaniin sun pilaanii yeroo gabaabaa sila ta'ee fi short range pilaan jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu gaaffiin lammaffaanii obbo Geetuu deposited bir 1,800 in his saving account on the month of September 2010. His account earns 6% interest compounded annually. How much will he have in his account on months of September 2017? Look, gaafficha sirriitti ilaalaa. Namichi Geetuu jedhamu qarshii 1,800 akkaawuntii isaa irratti Seepteembarii 2010tti galche. Namichi kun birriin inni galche kuni intarastii waggaa parsantii 6 kan lakkaa'u yoo ta'e. Namichi kun waggaa 7 booda maaliif 2010 irraa eegalee yoo lakkooftan 2017 yookaan waggaa 7 booda akkaawuntii isaa irratti maallaqni hiiqaa jedha. Egaa 2010 irraa eegalee haga 2017tti diipooziit gochaa ture namichi kun. Haga 2017tti diipooziit gochaa ture. Kanaaf waggaan as keessatti jiru meeqa baay'inni waggaa isaa? 7 jechuudha. Kanaaf namichi kun waggaa 7 booda akkaawuntiin isaa maallaqa meeqa qaba? Kanaaf gaaffiin kun kallattimaan financial management yookaan immoo mathematics for management irraa waan dhufedha. Simply compound interest dha kan nuti gaafatamne. So akkuma beektarisiin what call amount after 7 years. Amount after 7 years is equal to
principal into 1 plus r the power of n akka ta'e ni beekna jechuudha. Yookaan immoo the power of t jechuu dandeessu asirratti. The power of t. Kanaaf namichi kun principaliin isaa qarshii 1,800 yoo qarshii 1,800 hammattu keessatti 1 plus parsantiin dhalli isaa parsantii 6 jedheera waan ta'eef parsantii 6 gara diffraactionitti gaafa deebitan 0.06 ta'a. In cuftu the power of 7 gootu jechuudha. So now the power of 7 amma tokko eda'u duwwaa 6 jechuuni meeqa ta'a kuni 1.06 ta'a. The power of good 7. Duuba kana maaltu jira baay'isuu 1,800 jechuudha. 1,800. Kanaaf tokko paaworii 1.06 paaworii 7 jechuun almost it is yes calculator fayyadamuu dandeessu siin almost around 1.5 ta'a. Yes yeroo tokko cheekaa godhu 1.6 the power of the power of 7 yeah 1.5 ta'a. 1.5 0 sadii 6 sadii. Kanaaf 1.6 sadii 6 sadii baay'isuu 1,800 gaafa gootan deebiin isa kana ta'a jechuudha. Isa kana ta'a. Kanaaf namichi kun waggaa 7 booda gaafa deemee akkaawuntii isaa cheek godhu qarshii 2,700 fi 6.53 argata. Dura meeqa deposit godhe 1,800. Inni kun pirinsipaalidha jechuudha. Inni kun immoo reetii isaa 2,010 hanga 2,017 immoo taayimin isaa 7. Tiin keenya meeqa 7 jechuudha. So namichi kun compounded annually jechuun waggaatti jechuudha. Waggaatti jechuudha. So NT'n asitti amma nuti NT goone kana bakka inni takka buuftu so takka baay'isu T jechuun tiima. Kanaaf takka baay'isu 7 ta'a jechuudha. So bifa kanaan adda baastanii beekuu danda'u qabdu jechuudha. Gaafa itti aanu which one of the following statement correctly describe the difference between leadership and management? Yeroo baay'ee gaafa hin hafne gaafiin exit exam irratti hin hafne jechuu dandeenya. Garaagarummaa leadership fi managementii maayinne kan jedhu kuni yeroo baay'ee waan hafu miti jechuudha. Kanaaf introduction to management deemtanii hamma tokko ilaaluudha. Chapterii jalqabaa ilaaluudha. Kanaaf gara filantuutti gaafa deemnu managers do things on the right way but leader do right thing. B while manager have followers leader have supported. C manager are focused on people but leader are emphasized on system. D manager empower followers but leader control subordinates. Kanaaf waa'ee managementii fi manageraa fi leadershipii ilaalchisee kan sirrii ta'e isa kamii correctly describe. Amma irraa kaa'ame maal jedha manager do thing on the right way but leader do right thing. Amma yeroo baay'ee managerri gaafa hojii hojjetu hojii sana seeraa fi dambii akkasumas ittiin bulmaata organizationii sana qabatee haa hojjetamu malee wanti sun dhumarra sirrii ta'u irratti yeroo baay'ee gaafii hin kaasan isaan. Liidaroonni garuu karaa kamiin hojjedhu wanni ati hojjettu sun gaarii haa ta'u. Bu'aa qabeessa haa ta'u. Garuu manajara yoo ta'e liidar wanti ati hojjettu dirqama karaan inni irra deemu yoo akkaataa birookiraasii dhaabbata sanaatiin ta'uu qaba jedhee falma waan ta'eef manager do things on the right way but leader do the right thing kan jedhu kun 100% garaagarummaa isaanii ni ibsa. Gara baatti adeemna. While manager have follower and the leader have subordinate. Kun hin jijjiiran.
Liideriin yeroo hundaa foloorii qaba. Maanajarri immoo saborneetii qaba. Kanaaf kuni waan ta'u miti. Sa'aan manager are focused on people but leader emphasize on system. Kunis sirrii miti. Managers manage follower. Kuni hin badu. Maaliif leader manage followers, managers control subordinate. Akkana ta'a. Inni jijjiiran. Kanaaf kunis sirrii miti. So the answer is definitely A ta'a jechuudha. A ta'a jechuudha. So garaagarummaan leadership fi management or manager and the leadership, the leader are quite different. Kanas sirriitti deebitanii teebiliin ilaaluu danda'u qabdu. Nitti aanu which step will come first during decision making process jedha. Egaa murtoo tokko gaafa murteessinu steepoonni nuti follow goonu, steepoonni nuti irra deemuu qabnu hedduutu jira. Steepoota sanniin keessaa steepiin inni jalqaba isa kameedha? Identify and define the problem jedha. Choose an alternative jedha. Determine the criteria for evaluating an alternative jedha. Determine the sets of alternative solution jedha. Kanaaf yeroo decisionii murtoo tokko murteessinu steepiin jalqabaa problemii jiru sana adda baasu. So problem identification and the problem definition are the first process in decision making jedha. The problem sana sirriitti beekuu fi problem sana immoo sirriitti define gochuuni akka 50% solutionii akka argannetti ilaallama jedhama yeroo baay'ee. Kanaaf 50% gara solutioniitti dhiyaanneera jechuun problemii keenya sirriitti adda baasnee problemii sana immoo define goonee jirra jechuudha waan ta'eef steepiin inni jalqaba yeroo hundaa identification of problemidha. Yaa screenshot gaafa godhan yeroo lama waan godhaniif kunis tokkoma waan ta'eef kana balleessuu ni dandeessu jechuudha. Gaafin itti aanu maal jedha? Among the following alternative, which one will address the question how far is the project achieving objective? Amma termiilee kennaman kanneen keessa dhaabbanni tokko projektii sana achieve gochuudhaaf yookaan objektiivii sana achieve gochuudhaaf hammam deemee kan jedhu kan gaafatu kuni maal nutti himaa? Yes, among the given alternative, which one will address the question how far is the project achieving? Yes, projektiin tokko objektiivii isaa hammam galmaan gahe yookaan immoo kaayyoonni kaayyeeffatee ka'e sanaaf hammam achieve godhe kan jedhu maal nutti himaa? Effectiveness, efficacy, efficiency, relevance and impact. Impactiin kun hawaasa irratti negative or positive impact jechuudha. Positive impact yookaan negative impactiin inni hawaasa sanarratti yookaan dhaabbata sanarratti geesse maa inni kan jedhu impact jenna. Kanaaf kun waan ta'u miti. Maaliif wanni nuti barbaannu how far the project is achieving objective dha filateefi kun hin ta'u. Relevance waa'ee barbaachisummaa isaa maaliif akka fayyadu nutti himaa jira. Nuti immoo sana osoo hin taane projektiin sun kaayyoo kaayyeetiif san akkamitti hammam achieve godheera kan jedhudha waan ta'eef relevansiin kunis waan ta'u miti. Efficiency jechuun wanta tokko gaafa hojjennu maybe resource fayyadamuu dandeenya, wantoota hedduu fayyadamna. Wantoota fayyadamnu sana properly fayyadamnee irra moo fayyadamne kan jedhudha efficiency jechuun. Effectiveness gaafa jennu garuu projektiin suni kaayyoo kaayyeeffateef yookaan objektiivii ganama qabatee ka'e sanaaf hammam galmaan geessee kan jedhudha waan ta'eef effectiveness kan jedhu kun sirriidha jechuudha. So among the given alternative, the one that tells or addresses the question how far is the project is achieving the objective kan jedhu kanaaf deebiin sirrii effectiveness kan jedhu kana jechuudha. Gaafin itti aanu which one of the following condition does not cause high rivalry among competing firms? Kuni exactly international marketing yookaan immoo principle of marketing keessaa gaafii fudhatame yookaan immoo operational management and strategic management keessaas ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf dhaabbanni tokko egaa akkuma beekamu kompitaataroota qaba. Kompitaataroota sana wajjin rivalry keessa galaa. Enggadi rivalry keessa kan isa hin galchine isa kamidha? Yes, which one of the following condition does not cause high rivalry among competitors? Dorgomtoota keenya wajjin dorgommii cimaa keessa kan hin galchine isa kamii kan jedhudha jechuudha filannoon amma competition hin jira jenneerra waan ta'eef hojii kamuu keessatti.
Ja, egaa biizinasii kamuu keessatti maaltu jira? Riivaalariin jira jechuudha. Kanaaf high riivaalari amma kompiitara firmii keessatti kan uumuu hin dandeenye isa kam yookaan sababa kan hin taane isa kamidha. Aga gaafa laallu when the barrier to entering the market is very high. Barrier immoo when consumer can switch brand easily. Saan immoo when the barriers to leaving the market are very high. Saan immoo when a fixed costs are high among a firm competing. So now, look it. Dhaabbanni tokko riivaalarii cimaa qaba yookaan immoo kompiitaroota cimaa qaba. Kanaaf magaalaa sana keessa seenuun baay'ee ulfaataadha. Kan jennu yeroo baay'ee barrier to entry laafaa yoo ta'e, barrier to entry garmalee laafaa yoo ta'e, namni kamiyyuu magaalaa sana keessa kan seenu yoo ta'e fi namni kamiyyuu magaalaa sana keessa gadhiisee kan bahu yoo ta'e, kompitiishiniin garmalee jira jechuudha. Kompitiishiniin garmalee jira. Asirratti filannoon kenname when the barrier are entering to the market are high. Kanaaf kun waan ta'u miti. Maaliif kompitiishiniin yookaan riivaalariin keenya immoo kompiitarii keessa kan gallu yoo barrier to entry suni very low ta'edha. Namni kamuu kan seenu. Namni kamiyyuu magaalaa sana keessa kan bahu yoo ta'e jechuudha. Kanaaf entering and the leaving are very difficult for rivalry. Therefore, inni kun hin ta'u taanaan inni kun hin ta'u. When the barrier of leaving the market are very high, mul'achuu hin ta'u jechuudha. Maaliif barrier to entering and the barrier to leaving is very high kan ta'u yoo ta'e rivalry sun hin jiru. Inni itti aanu when the consumer can switch brand easily. Consumeroonni brandii sana switch gochuun easy yoo ta'e now again what is the cause of high rivalry? High rivalry maaliif customeroota keenya salphatti dhabuu dandeenya gara rivalry keenyatti deemuu danda'u waan ta'eef brandii keenya salphatti switch gochuu kan danda'an yoo ta'e jechuudha. Kanaaf kunis hin ta'u maaliif waa'ee noottiidha kan nuti ilaalaa jirru. Not cause of high rivalry. Kanaaf salphumatti kanaaf when the fixed costs are high among the firm kan jedhu kuni deebii sirnaa qabu ta'a jechuudha. Deebii sirrii ta'a jechuudha. Inni itti aanu blank is the process in which a condition of unemployment are determined by an agreement between representative of the union on the one hand and those of the empower on the other hand. A employee discipline the grievance handling. So kuni human resource management jedha. Egaa hojjetaa fi hojjechiisaa gidduu yeroo hundaa unioniin jira. Especially hojjetaa sanaaf kan bakka bu'u there is a union. So unioniin suni hojjetaa fi hojjechiisaa sana maal godha? Gaafa isaan wal dhabbii keessa seenan gaafa agriimentii isaanii seernaan adeemuu baate bargiin godha jechuudha. Bargiin godha. Kanaaf yeroo akkasii sana maal jennaanidha? Haati kanaan maal jennaani? A collective bargaining, B trade bargaining, employee bargaining, so grievance handling. So amma filannoowwan kennaman keessaa kana sirriitti kan fit kan godhu it's about collective bargaining jechuudha. So because collective bargaining is a process that determines employment and determined by agreement. Agreement is between the representative of the union. Collective bargaining kan jedhu kun deebii sirrii ta'a jechuudha. Gaafa inni itti aanu in negotiation process the bargaining power of supplier become powerful when inni kunis yeroo baay'ee international marketing jedha yeroo baay'ee gaafii qormaata irratti hapham ta'u karaa adda addaati. Fakkeenyaaf supplieriin tokko bargaining power qaba. Consumeriin immoo bargaining power qaba jechuudha. Bargaining power. Amma negotiation keessatti bargaining power of supplieriin kun garmalee high kan ta'u powerful kan ta'u yoomii tokkoffaa the buyer purchase a large proportion of the seller products. B alternative supplier are plentiful in the market. C a product are undifferentiated. D supplier industry dominated by few firms. Kanaaf dhaabbanni tokko especially supplieriin tokko dominance akka ta'u bargaining power isaa guddaa akka ta'u kan fayyadu as keessaa fakkeenyaaf buyer purchase a large proportion of the seller. Kun immoo inumaa toleef maaliif humni bittaa guddaan kan jiru yoo ta'e isaan garmalee bitu waan ta'eef salphumatti maal gochuu danda'u magaalaa keessa baasuu danda'u. Kanaaf inni kun filannoo keenyaaf hin ta'u jechuudha.
So in the negotiation process, bargaining power of supplier become powerful when buyer purchases a large proportion of the window. Lamafa alternative supplier are plentiful in the market. Returning bakka binnu qabna jechuudha. Monopoly miti. Competitive market case jira. Yes, kanaf alternative suppliers are plentiful in the market. Again kunis deebiin jechuudha. Inni taanu product are undifferentiated jira. Product undifferentiated yoo ta'e kun hin ta'u gaarratti supplier industry dominates by a firm. Kanaaf supplier industry sun yeroo baay'ee firmoota warshaalitti qosaniin dominate godhameera yoo ta'e bargaining power of supplier maal ta'a powerful ta'a jechuudha. Kanaaf supplierota xiqqootu jira. Humni bituu immoo garmalee guddaadha. Kanaaf bargaining power isaanii guddaa ta'a. Directly jechuudha fakkeenyaaf namni magaalarra deemee horii qabatee deeme sana maal godhaa gatii ganama yaamee yookaan gatii jalqaba yaamee hin gurguru. Maal godha bargain godha. So that bargaining power gaafa jennu bifa kanaan ibsamuu ni danda'a jechuudha. So gaafin itti aanu which of the following statement is false regarding Abraham Maslow hierarchy of need theory about motivation jedha. Kunis yeroo baay'ee gaafirra deddeebiidhaan dhufuu danda'udha. Kan dhufaa jiru jira. Maaliif Abraham Maslow kuni especially need hierarchy keessatti garmalee beekamaadha. Seerri isaa immoo fudhatamas kan argateedha. Kanaaf waa'ee Abraham Maslow ilaalchisee kan soba ta'e kamiidha? Abraham Maslow need hierarchy ilaalchisee kan dhugaa hin taane isa kamiidha? Ni jalqaba satisfied need is not a motivator for the next time jedha. A lower level need must satisfied before feeling the next at the next level. See, a hierarchy goes from the most basic need to that of the complex one. Yes, the unsatisfied need will never become priority once again. Kanaaf waa'ee Abraham Maslow ilaalchisee kan soba ta'e amma fakkeenyaaf satisfied need not a motivator for that kun immoo dhugaadha. Kun immoo true statement jechuudha karaa biraatiin. Low level need must be satisfied kun beekamaadha bara. Yes, kunis dhugaadha. Yes, yoo yaadattan bara Abraham Maslow need hierarchy inni yes triangularidha. So triangling kun bifa kanaanii akkatti qoqqoodne jenneera. Now this one is self-actualization. The hierarchy goes from most basic need kan jedhu kun sirriidha. Asii kaanii gara olii deemna waan ta'eef. Inni itti aanu immoo the unsatisfied need will never become the priority once again kan jedhu kun soba guddaadha jechuudha. Unsatisfied need will never become priority sirrii miti. Unsatisfied need kanatu priority argachuu qaba waan ta'eef kun sirrii miti. Kanaaf gaafichi soba kan ta'e kamii jedha waan ta'eef dan soba jennee bira dabarraa jechuudha. So these false. The other one is a product that is packaged size, color and the shaped container for keeping it different from the product of competitor. This implies the packaging of must principle of marketing gaafatamne maal jedha productiin tokko packaging qaba akkuma beektu productiin tokko erga oomishamee booda label godhamee package ta'a. Package size isaa, coloriin isaa, shape isaa garmalee nama hawwataa, namatti bareedaa. Kompiyuuteroota keenya caalaa bareedumsa qabaa jechaa jirra gaafa product keenya beeksisaa jiru. Inni kun symbolize the packaging function is yes inni kun maal agarsiisa? Product identification, handling convenience, product protection, product promotion. Am product promotion gonkumaa hin ta'u. Protection dhaabis miti akkasitti bareechuun. Product identification. So identifying product size isaatiin, shape isaatiin, color isaatiin beekameera jechuudha. Therefore the product identification technique actually deebiin isaa. Gaafin itti aanu among the following product promotion strategies emphasize on two-way personal communication between a company representative and a potential consumer. Ammas principle of among the following products promotion strategy plan emphasize two-way personal communication. Company owner namicha bitu
Kanaaf isa sana gidduutti communication taasifamu maal jedhamaadha. In public relation and publicity, B sales, promotion, exhibition, trade affairs, and personal selling. Egaa namichi gurguru yookaan immoo abbaan qabeenyaa fi namichi bitu yookaan product sana kan barbaadu face to face wal arganii gaafa communicate godhan adeemsi bittaaf gurgurtaa suni personal selling jedhama. So personal selling amma public relation, exhibit, trade affairs gaafa jennu maybe the owner cannot be achieved there ላይገናኝ ላይመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ አሁንም ዲ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። So the answer is D. So the other one is strategy. So what I mean by strategy? Anything that a firm does, especially when compared to the rivals. B, the individual who are responsible for success or failure of the organization. D, direction and the scope of an organization over the long time. The art and the science of formulating, implementing, and evaluating long term. Naaf waa'ee strategy laatisee kan dhugaatee kamii yookaan strategiin maal implies godha kan jedhu kana daa kana sirriitti ilaallu. The art and the science of formulating, implementing, and evaluating long term plan. Inni kun definitely strategy ta'a jechuudha. Filannoowwan kaan isinummaan laaluu dandeessu. Gaafa itti aanu when you start to write your research report result which come first. Egaa barattoonni eebbifamuudhaaf jettan kanneen undergraduate, kanneen mastersii or PhD yeroo hundaa researchii hojjennu. Kanaaf researchii irratti peejiin jalqaba maal qabachuu qaba? Approval sheet, acknowledgement, declaration, title page jedha. Kanaaf akkuma beekamu yeroo hundaa researchii hojjennu irratti peejiin inni jalqaba title page. Taayitiliin iddoo itti barreeffamudha peejii jalqabaa. Loogoo fi taayitilii qofa malee waan biraa hojjetee kanneen achitti barreeffannee qabannaa jechuudha. Isa kana yoo yaadattan leengaddas hojjennee irraa waan ta'eef irra hin deebinu sogaafii keenya hangaa fi kana ture jechuudha. Warroonni sirriitti dhaggeeffattanii gaafa hojjettanii fi kan deebiin asitti himamu kun dogoggora kan qabu yoo ta'e comment section jalatti nu kaayaa. Ammas channel kan subscribe, video kan like, share gochuudhaan channelicha jajjabeessuu hin dagatinaa. Barsiifata qabameera. Barsiifata podcast irratti namoonni dhiyaachuu barbaannaa yookaan dhiyaachuus yoo hin dandeenye seenaa keenya si qooduu barbaannaa. Seenaan keenya nama barsiisa kanneen jettan keessattuu seenaa jaalalaa kan nama barsiisu yuunivarsiitii keessatti warroonni qabdan description irratti linkii kaa'annuun telegiraamaan, imeeliidhaan yookaan bilbilaan nu arguu dandeessu. Kanaaf bakka jirtanitti jabaadhaatti dubbisaa. Exaamiidhaaf guyyaa jiru gahaadha. Gaafa kanneen illee hojjedhaa sammuudhaan wanti dhufuun jiru jechuudha. Asitti jabaattanii akka eegdan gamanumaan isin affeeruu barbaadee paartii sadaffaatii fi kanneen viidiyoo biraatiin agoolaan jirutti bakka jirtanitti nagaan.